Adduwaayii afran qorannoo guyyoota 17 fudhatee geggeessan. Qorannoon booddee lakkoolee ilaalanii irratti waliif galan dura taa'onni paartilee Adduwaayii afran tarkaanfii sirreessaa mootummaan fudhatuuf malu uummataaf ifa godhan. Murtee jajjaboo darbe keessaa tokko hidhamtoota dhimmichaan shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jiru galmee adda kutuun gadi lakkisuu fi warra itti murtaa'ee dhiifamaan baasuudha. Dhimma kana ilaalchisee Abbaan Alangaa waliigala federaalaa obbo Getaachoo Ambayee tibbana miidiyaaleef ibsa kennanii turan. Marsaa duraa kanaan namoonni dhimmi isaanii manneen murtiin ilaalamaa jiru galmeen isaanii adda citee akka gadi lakkafaman ibsuun marsaa lammaffaan immoo namoonni itti murtaa'ee manneen hidhaa keessa jiran dhiifamaan akka gadi lakkifaman ibsan. በዚህ የመጀመሪያው ዙር የክስ ማቋረጥ ሂደት ውስጥ በድምሩ 528 ተጠርጣሪዎች Marsaa duraa kanaan shakkamtoota dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa ture 528 himanni adda citee humna nagaa akka ta'an leenjiin haaromsaa kennamee fi gara maatiitti deebi'u. Dhimmi kun manneen murtii federaalaa naannolee fi manneen murtii federaalaa bakka bu'uun naannoleetti kan ilaalamaa turanis akka ilaallatu eeran. Naannoleen hunduu qajeelfama kana fudhatanii akka hojiirra oolchan murtaa'uu ega ibsanii murteen kun fedhii uummataa fi biyyaaf jedhameeti malee olaantummaa seeraa cabsuu akka hin taanes ibsan. Akka obbo Getaachoon jedhan hojiin kun hanga bara kana xumuraatti itti fufa. Ministeerri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Federaalaa Dr. Nagari Leencoos murtoo kana ilaalchisee tibbanuma miidiyaalee biyyattii fi alaaf wayita ibsan tarkaanfiin kun mootummaan waadaa galee hojiitti hiikaa jiraachuu mul'iseera jedhan. ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ የተወሰነ ታራሚዎች እንዳሉ ይታወቃል። himanni isaanii adda citee akka ba'an murtaa'uun ni beekama. Kun kan agarsiisu mootummaan akkaatuma waadaa galee raawwachaa jiraachuudha. Dhimmi kun gara fuulduraas cimee itti fufuu qaba. Bu'uuruma kanaan siyaasa biyyattii keessatti waggoota dheeraaf qooda fudhachaa akka turan hayyuu siyaasaa fi hoogganaan koongirensii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa turtii waggaa tokko booddee himanni isaanii adda citee gadhiifaman. Dr. Mararaa Guddinaa wayita gadi dhiifaman simannaan akkaan ho'aa ta'etu uummataan taasifameef. Dr. Mararaan gaaf deebii OBN wajjin taasisaniin gaafa mana hidhaatii ba'an yaada murtee lama akka qaban dubbatu. Abjuudha hune namni akkasitti bahee akkasitti nama simataa hin eegne jechuudha. Namoonni yeroo tokko hidhamuun kun piroomoshiniidha guddina fudhachuun jalqabee jechuudha. Tola ala jiraadde ammas saba ammasii saba ammas ta'e cochoosuu waan danda'u natti fakkaata. Yaa kana galaanni galagalee dhufee inni kaan kormi qalamee naan ilaalu garaa lamaanan bahee jechuudha. Naan bahu yoo inni xurataan bahamoo wanti keessa sooraman bahamoo siyaasa keessa adda fuufasa jedhu garaa lamaanan bahee jechuudha. Naan deebiisa balaalu garuu wanti ergaan sabaa turii waan jedhu fakkaata wanti keessa ammas turii waan jedhu fakkaata. Amma naan ilaalu si rakkisaa jechuudha. Buddeena tokko nyaachuudhaaf yoo namni tokko jireenya isaatti noo fooyyessuudhaaf otoo sabni nu gargaarisiin jedhu sooroma bahuun si rakkisa siyaasa keessa. Siyaasni sabni si duukaa jiraannaan sooroma bahuun si rakkisa. Sabni si duukaa jiraachuu baannaan itti fuftus bu'aan hin jiru. Murtii Adduwaayii kan jajan Dr. Mararaan murteen kun yoo hojii qabatamaan mul'atee biyyaa fi sabaaf bu'aa akka fidu akeekan. Qabuudha kun garuu waan baay'ee tafe hidhamaanis baay'ee tafe kan keenya iyyuu warri beekamanii warri sin beektanii Baqqalee Garbaa fa'aa Dajanee Xaafaa fa'aa Gurmeessaa Ayyaanoo fa'aa Addisuu Bullaallaa fa'aa warri maqaan beekuyyuu baay'eedha. Baay'ee tafe jechuudha duubatti. Innis jalqabame malee waan gara fuulduraatti dhumee miti jechuudha. Waan jalqabame malee waan dhumee miti jechuudha. Kan biraa warri faranjii kun maal jedhu thinking within the box and outside the box waan jettu qabdi. Saaxinii kee keessa teessee yaaddate yaadduu fi saaxinii ala baatee kan yaaddate yaaddu tokko miti jechuudha. Amma yoo gaadaawiin saaxinuma keessa isaa taa'eetu yaadaa jira fakkaata. Garuu nu amanaa
of jijjiiraa jirra biyya jijjiiruudhaaf qophii qabnaa isa jedhumoo kana dabarsaa jiru. Attamitti jara kana walamanuun egaa innaa hojiitti jijjiiramedha. Wanti baay'een hin jedhame malee hojiitti hin jijjiiramne. Akka Dr. Mararaan jedhanitti walamantaan uummataa fi mootummaa gidduu jiraachuuf waan dubbatan ta'anii argamudha. Murtii murteessan sana gara fuulduraatti hojiitti jijjiiranii saba biyya kanaatti nagaa kennuudhaaf qophii yoo qabaatanii baay'ee deemnaa jechuudha. Qophii malee inni egaa diddimnee bira darbinaa hooyaalanii boorsiftaanis deebiitu akkuma isaanitti dho'aa jechuudha. Bu'aa eenyuuf hin qabu. Diddimnee bira dabarraa jechuudha. Egaa amma wanti baay'ee qorannoo baay'ee qabu jechuudha jarri kun. Hin dubbatan isa dubbatan sana immoo hojiitti jijjiiruudhaa fi hammam deemuu danda'a. Paartii biyya bulchuus ta'ee mormitoonni gamaa gamana dhaabbatanii quba walitti qabu irra karaa walakkaa walitti deemuun waan sabaaf fayyadu hojjechuutu gaariidha jedhu. Mormituun biyya kanaas calqaba isaan calqaban kana beessa calqabdanii jennee karaa walakkaatti wal arguudhaaf jira kana hoosaan karaa walakkaatti dhufuudhaaf barbaadanii karaa walakkaatti wal arguudhaaf nutis socho'uun nurra jira. Warri mormituu jennu jechuudha achuma dhaabbatee umurii keessanii olii jechuudha amma zama Jabana Haayilesillaaseetii qabee siyaasa biyya kanaa amma humna koonan beekaa tokko ajjeesaa tokko du'aa tokko ajjeesaa tokko hin hidhaa tokko hin hidhamaa kana keessaa ba'uu hin dandeenye isa faranjiin vicious circle jettu naanneetuma dhufu inni humna qabu siidaa hin hidhaa inni humna qabu hin dhaabee hin hidhamaa inni humna qabu ajjeesaa inni humna hin qabne hin du'aa siyaasni kuni iddoo tokkotti hoo dhaabbate hundaafuu bahee sanatti fakkaata warra mootummaatiifis warra mormituufis hunda caalamoo saba biyya kanaatiifis sabni waan biraa barbaadu nagaan jiraachuu barbaadu. Dirree dimokiraasii bal'isuuf mootummaan biyya bulchuu haalduree barbaachisuu mijjeessuu qaba jedhan. Hidhamaan hiikamuutu irra jira. Hidhamaa achi keessee siyaasaan hiitee siyaasa nama ni qabu jettee waan danda'amu miti. Tokko achi jalqabdaa jechuu gooti. Lammaffaa immoo isa diriirii jedhamu kan negotiationii marii jechuun saba of duubaa warra qaban wajjin saba warra qaban wajjin waan marii dhugaa deemsisuudha. Mariin dhugaa immoo warri faranjii kun give and take atis waan kennitu qaba isaanis waan kennu qabu mootummaanis waan kennu qaba mormituunis waan kennu qaba karaa walakkaatti wal simachuudha. Warri faranjii kun yeroo baay'ee mariin dhugaa win-win situation jettu win-win atis waan argatte qabdaa waan moote qabdaa sunis waan moo'e qabaa waan akkasii barbaachisaa jechuu kooti qaba. Warri mormituus immoo kanaaf qophaa'uutu irra jiru. Jaljalee gama dhaabbatanii mootummaan boru kufaa iftaan achaantu kufaa otoo hin taane isaanis gadi bu'anii lafatti jarri kun kana kennanii nuti immoo kana qabannee biyya kanatti akkamitti jijjiirraa. Inni egaa wanti baay'een sana gubbaatti ijaartaa jechuudha. Dhaabbiin tokko waan hawwatu waan otoo hin taane warri kaanis waan si gorsan fudhatanii akkamitti biyya kana jijjiirra. Fedhii sabaa dhaggeeffachuun siyaasa laga ceesisaa waliigalteen saboota biyyattiis murteessaadha. Kana booddee biyyumti kun akka biyyaatti jiraachuudhaa fi wanti haaraa yaadni haaraa jijjiiramni haaraa wal kabajuun haaraa dhufuutu irra jira. Jijjiiramni haaraa dhufee yeroo miiliyoonii meeqa yeroo tokkummaa jettus hojjettuuf malee dhufu. Sirni dimokiraasii jira jettus lafa jiraachuu baannaan hin jiru. Sirni federaalizimii jira jettus lafa jiraachuu baannaan hin jiru. Sabni dhuguma qabna jedheetti gammadee jiraachuu hin dandeenye. Dhagaa irratti darbachaa jira irraa argata. Innaanti didee jechuudha. Ijaa kana barbaachisaa jechuudha. Biyyi kun akka biyyaatti wajjin jiraachuudhaa fi waliigaltee biyyaa
waliigaltee saba biyya kanaa barbaachisaadha. Gufuu dimokiraasii biyyattiif dimokiraatik seentiraalizimii akka ta'e kaasu Dr. Mararaan. Dimokiraatik seentiraalizimii kun innaa jalqabamu gadheen turre maali warri dakaas gaafachuu hin danda'u waan jedhu qaba keessa. Garuu innaa hojiirra oolu ol gaafachuu hin dandeessu waan gadi sitti darbu sana duwwaa fudhachuu sirra jira. Inni gaamaa inni paartii disipiliin jedhan kana. Paartiloonni kee nama miti akka deebi'ee waa sin gaafanne murtii kana waan gaarii murtaa'e atis fudhattee dabarsuu sirra jira. Sunis gadi dabarsuu sirra jira. Akkasumatti amma dakaatti deema. Sabas balleessee sabas tolchee gaarii murtoofnaani hamma paartilee sana keessa jirtutti amma dakaatti gadi deemuu sirra jira. Dimookiraasiin akka biyya kanatti hin dagaagne tokko hidhee kan kaa'e sana tokko isaa jechuudha. Namni of ta'ee dubbachuu hin danda'u. Of taatee waan yaada qabdu ibsuu hin dandeessu. Amma sun jirutti. Sira taanaan sira maakkalii siin jedhu. Sigalee maaliif waan paartii murteessee fudhachuu diddee siin jedhu. Tokkummaa Oromoo jabaachaa jiru ilaalchisee rakkoo guddaan akka sabaa fi paartileetti jirus fooyya'ee jira. Ammas imala dheeraatu hafa jedhan. Tokkummaan kanaan jaale Hussein Sobo kanaan eege jaala deemeera jechuudha. Ammayyuu gidduu kanaan argaa jiru ijoolleen durre nu gantee mootummaa hojjechaa turte mootummaatti galtee maal taate nama baay'een argaa jechuudha. Dhufanii warras nama baay'een argaa namni walitti dabalame tokkummaa gubbaatti walitti makameera. Namni walitti makame kuni boruuf iftaan garamitti deemaa akkamitti deemaa waaqnaa beeku. Mooraa Oromoo keessatti hundi keenya walammannee deemuu dandeenya moo ammas alalaala deemna moo rakkoo ganaadha jechuudha. Amma wanti steppiin tokko deemame namni wal dhaga'uu jalqabeera. Wal dhaga'uu inni steppii tokkodha. Wal dhaga'uu jalqabuun hiikaa tokko fiduudhaafis gara fuulduraatti deemuudhaafis calqabadha. Dura wal dhaga'uu sirra jira. Waliin nageenye wajjin hojjechuu hin dandeessu. Wajjin hojjenne waliigaltee hunda gubboo waan hunda gubbaatti waliigaluu sirra jira. Garuu akka obbolaatti ati inni hojjettu kun baay'isa miti nan hojjedhu baay'isa waliin jechuu hin dandeenya. Garuu sabnis immoo hunda caala garuu sabnis baay'ee deeme gara fuulduraatti. Sabni baay'ee deeme jechuudha. Warra tikseerra sabni deemeera. Tikseenis jaalatu jibbutus saba wajjin deemuu danda'uutu irra jira. Rakkoolee biyyattii keessatti uumamaniif yeroo fi akkaan tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu irratti mootummaan hanqina akka qabu Dr. Mararaan ni eeru. Addunyaa xiyye warri barmaa jiran tokko hamma saba keenyaa miti kan achi buqqa'e. Saba keenya saba Sumaalee naa walitti maalii walitti bu'ame kana buqqa'ee gadidha lakkoofsa. Garuu addunyaa xiyyaa ture. የተባበሩት መንግስታት ጀራሙ ካናቀበ ጀንቹኮ ኢያቱ አዱኛት ኢያቱ ኑቲገሩ ሞቱማንም ቱ ገጀልቱት ይውደደል አሲየቹኮ ጋርጋርሰ ይወናላሉ ያሮባዬ ኦሮሞዱ በመለ ወርካን ጋርጋርሰ ይው አርጋጅሩ ነምኒ ኩማዲ በጃ ኩማዲ በተርቦሊ ቄሳት እንትሪተ ዲገሜ ዳይምኒ ሃና ፈባና ገርገርባቴ ማልታቴ ቹኮ ተመኩኒ seeruma addunyaatti iyyuu crime against humanity jedhamu sanatti hojjetame biyya kana keessatti jechuudha waan guddaatti yakka guddaatti hojjetame biyya kana keessatti yakkuma guddaa hojjetame kanayyuu seeratti dhiyeessifna maal goona intinii taanaadha malee garaadhaan habaltu kana godhe itti gaafatamu seeruu gubbaa gahuu dadhabame maal akka dadhabeefis yaa shakkii baay'ee qabnaa garuu hin dadhabame. Harka eenyu keessa jira maal ta'ee harka kamtu qulqulluudha kamtu qulqulluu miti jedhamu rakkoo guddaadha jechuudha. Hiikamuu Dr. Mararaa fi kanneen biroo ilaalchisee miidiyaaleen idil addunyaa hedduu faarsaniiru. Qophii keenya gulanaa fi tibbana